Isaanis kan rakkana jee dubbatu. Aboo ijoollee tana kaleessa akkas jeetiin dubbadde arraas kun as dhufan. Anis achiis gartee kun Yaasiin kun amma saahiba kiyya. Namaan akka malee inni arsi ana Hararge. Saahiba nuti wal jaalan. Gartee waliif bilbil. Namni diina isin keessa jiru wal tahaati ifirraa achisaa achi keessaas akka diina qabdan ni beeyna. Tolchinee beeyna akka diina keessan achi keessa jiru. Nama isin jidduu seenee biyya alaati akkana godhaa ijoolleen Hararge. Akkana godhaa ijoolleen Arsii jee walitti sinoofus gabba haati fuula miidiyaa kana gubbatti abaluu fi abaluu waliin noofu jira. Nuti arrabooda waliin tuynu obboleeyyanii jaallabsa. Badaa Harargee keessaa ibsaa baasee kan nu qaba. Badaa gartee ijoollee teenya Arsii keessaa Yaasinii baasee kan nu qaba. Sigalee Yaasinii baasee kan nu qaba. Gaafan taatee san arku aareetiin saboo ijoollummaan teenyatu maaluma gizee hunda akkana tahaa oolti. Jeetiin miira keessa seenee dubbadhee ture. Garuu dubbiin akkasii dubbiin gizee miira irraa as deebitee yaaddu eenyummaa kiyyaa fi eenyummaa waaqootii fi jaarraattu eenyummaa nadhii gammadaatii fi eenyummaa hayyoota dhumanii garaa dachii jiran san tuqaan. Naafiyati eenyutu akka jaarraa fi akka waaqoo wajji dalaguu san nu dhorke. Namni nu dhorku ni jira yoo nuti wal taane. Isa kanaan ala namni dhala gartee Oromoo tanaa fi siyaasaa walitti dhee oofu hokkora Oromoodha. Gizee dhufu qaamni biyya bulchu umrii dheereffachuuf hokkora san kaasa. Qaamni immoo amma abbaa qubee haasawni inni reefuun tana dubbatee sirraa gabbu'e. Haasawa gartee waa'ee Kamaal Galchuu waa'ee Daawit Ibsaa waa'ee Leencoo Lataa dantaa isaaniitiif jaarmaa siyaasaa tan nuti dhaloota. Dhaloonni akka dhalootatti wal kabajee wal cinaa dhaabbatee jaarmaa siyaasaa isaa ka jiru asiin nadda balleessite bakka tana naaf tolchaa jirta bakka tana naa jabaadhu jechuun dirqama isaati. Dirqama isaati isa kanaan ala ijoolleen teenya tashammarranii onneen isin buttee nama keenyaan lafarraa harkifamee nama keenya waan mililikiin godhin godhanii yes ka ati keenya jettus keenya inni ati akkas godhe jettee dubbattu sanis keenya. Gumaa waliin qabna gadaa waliin qabna afaan waliin qabna qubee takka waliin qabna. Yoo naannoo lafa qubsuma lafaa qofa adda adda qabna. Lafti Harargeedha lafa Arsiiti. Harargeen lafa Arsiin lafa Harargeeti. Imaanaa Oromooti qubsuma ona qofa Arsiin lafa Oromoo irra jiraata Harargeenis lafa Oromoo irra jiraata. Waan kana hubadhaa sirriitti obboleen kiyya Rabbii ja'aati qaama lamaan miidhamaa waliif fidaadha. Qaama lamaan miidhamaa sangatteessisaadha. Dubbii isaanii sanaa sawa. Duuba kana duubatti jecha tana jeetiin sirraa bu'a. Raasii bu'a. Waan tokko naa hubadha. Qaamoota ijoollee tana walitti oofee feemasummaa barbaadu yoo ka jiraatu taate. Obboleessoo ijoollee teenya miskiina uumaan beeyne. Ka haadharraa jireenya jijjiiruu gabbeen feemasummaan barbaadini. Oromoo feemasan ta'uu fedha. Ibsaan kun amma feemasan ta'uu fedha hojjettu taate. Jara namucaan kun feemasa ta'uu fedha. Follow godhaa jee feemasa si godhu geemii qabadhu siif darbin dhiiga Oromoo buusurra. Sigalee nama keenya waliin hin fixin. Amma haati achirraa jireenya narraa jijjiira mana narra dhimmisuu narraa jijjiira na dhukkubaanaa wallaannata jettee mucaa kana waan qabdutti gurgurtee achitti ergite haati. Ati kana ajjeeftaa jechuu gama lachuutu jiru kana miitaa jechuu godaannisa seenaa walirraan baane ilmi namaa walirratti hin dalagu walirratti hin dalagina. Dhaabbadhaa waan kanarraa gama lachuutu nuti Oromoon ilmaan abbaa tokkooti obboleeyyan roorroon nuti amma wal godhu jirru kuni ta diinni nu godhaa jirurra dachiisa miidha hanqa diinni nu godhaa jiru xiqqoo ta diinaa sanuu oobsinee wajjiin itti qabsaawaa turre tana irra walii kunnee aadaa qabnuun fixannee fuula dura waliin tarkaanfachuudhaa dhaamsa kiyyaa sirra goolobadhee nagannaa jiraadhaa galatooma. Yaanni kee waan bareedaa ta'eef akkas siidhaaf dhageeffanne turre. Itti fufi Khalifa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dabalatuma yoo ta'e malee maashaallah obboleessa keenya rabbi irraa jaalatu haasoo baay'ee haasa'e. Namoonni gara miidiyaa hawaasummaa kanarratti argaman irra caalaan haguma namni haasa'u maal akka haasa'u deemu isaafis dhiirratti haasa'uun dhufe jechumaaf haasa'u osoo hin taane yaada daqiiqaa 5 qofa yaada tokko dabarfadhee bu'uu barbaada. Tokkoffaa irratti
akka nama biyya Arabaa kana jirutti akka nama jireenya baqattummaa fi gidiraa biyya namaarraa waa baratee tokkotti akkasuma akka nama seera biyya tanaatis hubatee maal akka jiru hubatu tokkotti qabsaa'otaas haa ta'u aktiivistootaas haa ta'u qaama mootummaatis haa ta'u qaama seeraa biyya keessa biyya alaa jirullee haa ta'u namni nagaya buusuu irratti lola kana dhaabuu irratti tarkaanfii fudhachuu danda'u numa hagisee nu arrabsuu fedhan oolaa biyya Arabaa ja'an kana qofa. Yoo danda'amaa ta'e sagaleedha ta'e yookaan poostii godheeti irraa haasee jechuu qofaaf qabsaa'otaa fi mootummaa biyya keessaa koomachuu yoo ta'e malee namni lola kana dhaabuu fi kaasuu irratti shoora taphatu ijoollootuma biyya Arabaa keessattuu Suudi Arabiyaa keessatti argamtu qofa jee yaada. Kan sanirraa hafe mootummaan biyya tanaa qaamni biraa hawaasa isaati irratti yoo rakkoo wayii gaggeesse yookaan miidhaa wayii gaggeesse garaagarummaa sa'aa 24 keessatti akka qabamu fi waan san akka seera jala oolchuu nutus beeyna. Hawaasa keenya kanaas osoo arguu itti dhiisa. Walaakiin akka nama tokkootti an Khaliifaan TikTok osoo nuti miidiyaa kana fayyadamnu nu dhufte. Nutilleen osuma asirratti wal arginu namoota hedduu wal garra baay'ina fooloo qabaachuu dhabaaf hordoftoonni sitti dhiyaatee yaada sirraa fudhatu dhabamuu fi atilleen gara miidiyaatti dhuftee yaadota nama kana chaalenjii garagaraa wantoota waa irraa baratan itti dhiyaachuu dhabuudhaan kan kee yoo hafa duubatti hafe malee akkaataa seerri biyya tanaa jiru seera addunyaa keessarra kana nu badde seerri biyya tanaa akka malee jabaadha ibsa. Tarkaanfiileen gara hawaasa kana nagaya buusuudhaan tarkaanfiin fudhatamuu qabdu tokko Riyaadirraa jalqabee naannoo Riyaadii wal qabatee Karjii, Hooxaa, Muzaamiyaa, Guwayyaa, Ilaal Qasiim, Imbureeda adatti iddoolee kamiin rabshaan kun jira. Rabshaa kan qaama kamtu jalqabe yoo jette osoo seera biyya tanaa qabaattee abukaattoo taatee rakkoo san jalaa balaaleeffattee seera biyya sanii ittillee dhiyaattee kabajjee bifa abukaattootiin wanni harkaa ba'uudhaaf namni tattaafatu inuma akkan jirre hubadhu. Seeras qabaattee qabaachuus baattee irra caalatti namoonni hawaasni biyya tana keessa waliin argamnu waan kana silaa ofumarra dhaabbatee qaqqabee laalee rakkoo jirtu tana furee natti tola. Ayya galatame ulfaadha. Namni biraa hayyaata qabdanii jira kuyin. Jaalibsame Abdii Hussein kun mucaan sun nama bira jira dhaan fakkaate komantii isaa agarte dhiifama yeroo takka. Abdii Hussein ka jedhamu. Mucaan ati dhamni ati jettu sun Muraadee Dabbaal bira jira maa sobdanii jira yoo yeroo takka seenii addaan baasee waan kana gaarii natti fakkaata yoo dhugaa ta'e. Mee lakkoofsa qoraadha jiru nama sanaan hin garree. Abdii Hussein namni yeroo lakkoofsa tokko barreeffadhume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam Abdii Hussein yoo kana jiraatti lakkoofsa tokko barreeffadhu Hussein. Adam Hussein moo Abdii Hussein? Waan dhugaati. Abdii Hussein. Abdii Hussein lakkoofsa tokko barreeffadhu jaalli ibsaa si galchaa. Dabaal hin bira yoo jiraate jaalli ibsaan hin beekaa. Anu tokko na cinku jira mobaayilii tokko neetwoorkii. Laal beektan jira kanya. Akka waan akkanaa agarree. Wanni gartee biyya Suudii deemaa jiraatan beektaa hedee bana boqotu ta'e. Nu amma waan ajaa'iba natti tokko jira jechuun daataanii fayyadama. Ibsaa jalaa hin gabbu'aati. Jaalibsaa nama galfadhu ayyee. Kana inni kunoo kana. Kana godhe har'aa fi wanni ammas isnoor bu'uun jira dubra beekte. Eenyu Abdii taasisa Hussein jedhee. kana kairuu kanaan se'a. Kammena. Mee Abdii Hussein lakkoofsa qoraadha. Erga doorti jira irratti. Warri meeshiin godhaa jirtan itti dhiisaa inni haala lakkoofsa qoraatu. Laal ibsaa kanya lolli kun gartee akka itti dhaabbatu danda'u maal beekta? Warra gartee jechuun ijoollee gartee lola tan dura eegalte san gartee ijoollee san viidiyoo isaaniitti maqaa isaaniitti jirame fuudhanii mootummaa achii saniif kannanii eegsisu. Gartee yoo akkas taate malee akkanumatti waliif findee walitti araarsine waddan akkanatti hin taate. Takka xiyyeessuu hin danda'u kuyin xiyyeessuu hin danda'u. Abdii Hussein lakkoofsa barreeffatu jira galchime kutak. Ammaan argee. Hai Abdii Hussein. Jaalibsa, assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقال؟ Akkam nagaan أي مچا أسو جرو سيغاليمي. mucaa kakaleessa muraadeen fuudhee hoo kami qofa mushawwara muraadee biraan deemne مچان دين قد جولين أرسي درو قبديتم تيمو. muraadee feesbuuk irratti poosti godheera laal muraadee dabbaal ka jedhu मैं مچان خافوني سيفول أبولي ساسات वीडियो بدي का बहुत خبرت. देता मैं वीडियो का दाबा उजाला इब्सा ka वीडियो का बाय में आपसे ijoolleen arsii qabdeetiin wanti irratti maaxaa irratti tumte jedhee ofii haasa'ee kunoo poosti godheen jiruun لكي بوم جولي مچان بر أبولي ساساتي خا جولين تمتي أوبسي قامي جلس ينين لا مرادي يلا أوبسي. مرادي تمام muraadee jala بالله seen ورحمة ilaal تو بالله أوبسي. bayaan irra sheer godheeraan waasaappii bayaan kam reefu liin turtan सो गुरबानी يوم जिरे فيديو जुड़ा ورا आपसे بوسا. خا كنا كم فيديو نمبو ور ياسين كي. नो वीडियो बहुत जिरे का जाल इब्सा अकल मार एबलून जरे बरबानु कुन eenyu माल baantana बात baantaa مرادي मैं رب आपसे البلد उसे تيجي गबाई में वीडियो नॉल पाई कमा जा maal परफॉर्मेंस isaan na सिखा biran फन jiru हैं jala seen ilaali muraadee jala seen ilaalsin jedheer abdi उसे आने ले मसी कॉमन दोती आते से मसी कॉमन दोना फकाता वीडियो गबाई वहाँ ifaan na कबतला biran वहाँ jiru sin jedhu qureessoo सेना أتيجي गाड़ी لي और تبدي जन्ने وسين. ifatu hin jirre dukkana أتيجي لي تبدي وسين. an bakka biraa jira abboo achi hin jiru an suudi illee hin jiru an bakka biraa jira أوكي فيديو करते थे ऐसा गड्डीस. bayaanii dawwalii bayaanii gaafadhu bayaanii irra waasaappiidhaan argeeraas फेसबुक में सारा गड्डी से नहीं. ओके ऑप्सी. yookaan miseenjarii kan keerra sheersii godhaa yoo يا توكو غواي داس تروسين تمتي كان جري فيديو سني متن سي اما قالت رب الحمد لله نبرك يجرا خانا ومام فودو دي مجرا ما مشارع ابو سنت كسنو قالتهم وري قال يسال كويس مشارع نهار كتن ادوتك ثانك يو انا واري خليفه ادو سجاله لا ثانك يو سو ماتش انت كسنو كومنتي كسن نبا يتمنى ارجم تري قالتهم الفدا خرم اسمع خيسر رقم ارسل ارجع جرا sa'aatii 24 gaboosu مشارع دي जाल इब्सा डगाई डॉलर को तो को आर्गतू लमा खाना गुरबा का भी फिदियरिन अम्म फिदियरिन Kanaa miti jaanii bar jaalibsaa. maal jette Kanaa miti jechuun jiranii bar kanaa miti jijaan. maa kun ofii dubbatu jira mi afaan ofiitiin dubbatu jira gurbaan ijoolleen tokko qofan tumnee beekati waan si galuu qabu. an obboleessa mucattii kaleessaa barbaada jaal ibsa doolara kuma tokkoo kafaluudhaaf mucattii kaleessaa obboleessa isii naa fida ilmaan sikkoo mandoo kabajaaf ulfinaan sin gaafadha. Harargeen harkaa qabaatte arsiin harkaa qabaatte doolara kuma tokko amma isin naqa fida gurbaa san. Gurbaa kam yaasiin? Gurbaa eeda jaal ibsaa obboleettiin dhuftee imimmaan booyaa turte mucattii xiqqoo san obboleessa isii barbaadan. Sanii miti jaachaa jiranii namni wasaappi naa bilbiluu jirtu mesenjara naa bilbile wasaappi hin dalaydu nu hunduu mesenjara barbaanneetiin namni naa bilbilaa jirtu. maqaa kana of jalaa baasuu qabna nu hunduu barbaadudha ka baay'inni ummataa kana gaami bakka jiranitti odeeffannoo namni hunduu barbaaduu qaba Laal yaasiin maallaqa kajaame nama mucaasan qabee fi maallaqa kannan jen mucaasanii fi akka gargaartaatiin maallaqa kannaafi jee malee nama mucaasan qabee fi maallaqa kannaa mucaasan gataa dhiisan hin jenne yaasiin warri komantii kasii hubadhaa.
Mucaa obboleettiin isaa akkati boochu san ka miidhamee jiru sanii fi maallaqa akka gargaarsaati kannaafii je Yaasiin. No, wannan jedhe nama mucaa san qabee natti fide yeroo ammaa du'e jiraate doolara 1,000 kafalaa jedhe. Ilma komaddoo haa ta'u zarii jaarraa abbaa gadaa haa ta'u. Jaalibsaa mucaan sanii miti. Jaalibsaa mucaan sanii miti. Mucaan muraadeen gadhiise mucaa warra ciroo haa qabame guyyaa san itti aanu qabame san ijoolleen teenya dheeyxee harkaa baaste malee mucaan sanii miti obboleessa kiyya warri asirraa mucaan sanii ettan sanii miti mucaan. Haa muraadee bira jiru mucaan ka biraati. Okay. Ka'eeda jaalli ibsaan obboleettii fuudhee fide tahaati boottu abbaan boottu nama qabeedhaa fide ilma sibboo dhagaa diidaa taate gadabii taate baale taate abbaa fedhaa ta'u mucaa isaas gubbartii oolaa fiddan haadha gammachiisee abbaa gammachiisee wallaahi doolara 1,000 amma siinaqa amma yeroo ammaa yoo isinirraallee qabaatanii jiraatan dhagayi. Yoo isinirraallee qabaatanii jiraatan with evidence qabatamaan koottaa zariin jaarraa abbaa gadaa gurbaa kana dhabne jedhaa natti hima. Isinillee qabaa fidaa doolara 1,000 isinii kenna. Gara lamaaniduu doolara 2,000 ahadii seen. Narraa haftee miti Dr. Nuruddin jedhee jira. Wallaahi narraa haftee miti. Makiinaa kiyyatu cabee yeroo ammaatiin jedha. Wallaahi garaaja jira. Tiraakni jaalli ibsaa sitti kijibu. Tiraakni narraa cabee si jira. Asitti seenee waggaa tokko funoo wallahi achi jira. Laakiin hikafala ummata keenya ummata bareentumaa kana walitti fiduudhaaf narraa haftee osoo hin ta'in kafalee siin jedha nagaa buusuudhaaf irratti hojjedha. Fida gamanallee fida doolara 2,000 amma isin naqa. Dubbiin gabaabdu. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami jiran nagaa jirtanii wayyaadha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلسي أكم نجا جرتني أبوليان كي نجا يامي نجا الحمد لله تكفى أني ونمني نانغلتين فتشو في دوغالتا غودا تكون سنيك أبا إتيان سيمو أني ركنا بياربا أنا كيسا جرو بحال نتين كيسا تروان تيه بقى أدب باسي سني إبسا نما شك سينانو ركون كوني رت أمما تريكنا وقا سادي ما فردورا توري achumarrattuu akkaataa amaloota naannoo sanirraa ka'e wantoota amala maalirraa maalirraa ka'e akka bakka kana gahe beekudha tokko ani namni hedduu yoo kana beeku taate Saadam Arusii jedhama yeroo hedduu gaara saniin ture ni beekani tokkoffaa warri galannan isin dhiyeessuu barbaadu warri har'a ilaalchaarraa kanaan deemtan isin guutuun ilaalchi keessan baay'ee gaarii nama das nama jedha wallaahi rabbi isin jazaa isin haa kafalu namni beektaa oromummaa qofa osoo hin tahin wanni lafarratti dhalatee rabbiin tokkoomtu fi namni islaamummaa tana keessatti of argee rabbi hin sodaanne namni waan gocha tokko dalaguuf deemu ajaja rabbii kanaa fi shari'aa rabbii tana keessatti of hin laalle innuu gartee rabbi birattu jaalatamaa miti oromoo biratti dhiisati namni rabbi sodaatu gartee nama walitti naquuf hin deemu gochaan jechaan nama walitti naquu hin deemu nama jechuun nama akka keessanitti ummata walitti araarsuuf miskiina walitti araarsuuf hawaasa wallaalaa barsiisuuf yaada fashalaa harkatti dhaamsuuf akkatti dalagu kanatu nama gaariidha addunyaa irrattillee rabbi birattillee akirattillee namni jazaa argatu si rabbi sinaa taasisu abbaa mana kanallee gurbaa kana ibsaa kana eebbisuu barbaada asumaan rabbi umrii isaa dheeressu itti aansee immoo wannan isin jechuu barbaade yeroo hedduu beeytan ani achi gaara san ture shaksitti amaloota ijoollee harargellee ijoollee teennallee babal'inaan ni beeka akkaataa rakkina achitti uumu beeytanii. Rakkinni kun akkatti inni uumamu warroota dalagaa qaban agartanii dalagaa dhuunfaa ofii qaban fi amma ilaalcha ammallee agartanii miti arsimaa fi oromoo tana heddatu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wanni akka harargee arsiidhaaf garaa laafuun jiru wanni akka arsiidhaa harargellee jaalatu hin jiru hawaasni akkana wal amanee wal jaalatee bakka dalagu hundatti saba kamirraayyuu walitti golee walirra nyaatu hin jiru dhugaa rabbii dubbachuu taate garuu na wanti nama kana godhumaa inni beeytanii waan biraa dhiisati har'a harsiif harargee taatee kaleessa karaa naannoo achitti ijoollee harargee iddootti namoota gosaan adda qoodanii dhimma dhuunfatiif dhimma dalagaatiif jecha gaaf tokko akka ani arusiidha mucaa tokko gartee ijoollee hararii ijoollee lagamixeeti ijoollemmaan harargee qabdee tumtee sababa waa gochuu fi dadhabilaal ani keessan jira ani gaafa ijoollee waraanni harargee
tume tokko mucaasan waa gochuu fi dadhabe garaan kun iyya kun na gubatee aboo siyyuu si tumanii uummanni kun siyyuu si jeesa cal'isii naan jedhaa turan. Kana ka godhumaa inni wallaala wal deeggaruu dhabuudha immoo Harargee qofaa miti Arsilleen gochoota babbadaa akkanaa ni qabdi. Gochoota babbadaa akkanaa ni qabdi. Garuu wanni ajandaa tokko guddisee dheeressumaa inni hawaasni gartee wallaalaan kenna namoonni kunniin ajandaa namoota wallaalaa kana fuunee leellisuu dhabuudha. Fuunee leellisuu dhabuudha. Tana amma beeytanii namoonni hedduu as jala teettanii na dhageeffattan baay'eetu jira silaa amma carraa keessanillee haasawa bal'aa tokko keessa ni deema osoo silaa isinii ibsa ture gaggabaabsetumaan haga danda'e adda isinii baasa. Namoota amma asirratti badan kana rabbi namtichi gartee nama san qabe namni sun miskiina ati gartee galgala qabrii kophaa kan kee gadi buutu san waan rabbitti haasoytu gaafa sanii san laaliti. Namticha ati qabde kun namticha nama tume sanii miti namticha nama Ala kulli haal mucaan sanii miti mucaan san ka biraati kan mucaa bira jiru kan biraati sunis ka dura awwala qabames ka biraati mucaa awwala qabdan fida mucaa awwala qabdan akka ijoollee arsiitti jechuu isin dura ijoollee teessanii dura badii balleessi badii ijoollee teessanii gaafadhaadhaaf fida mucaa dura balleessitanii ichi booda dubbaddaa deemaa dubbii biraa qabaattan. DJ yaada rakkana dhokis. Una kedua, una kedua.